Kuni Radio Finfinneeti. Radio Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa kibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif dabarsuu amma jalqaba. Bakka irraa sagantaa keenya hordofaa jirtan hundaatti nagaan keenya isin haa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya ashama. Harri hagayya 22 bara 2017. Keessummeessuudhaan kan si waliin turu an Daraara Daadhiiti. Anis Odaa Sabaati dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Hayilamaariyaam Gammadaa kan caccabsan algaarra ciisee irratti dafqee alatti naa godhaa jedhee Oromumti keenya akka waa tokkoon goone koo kan nama biraatitti dabarsee hin kennineesiun waan isinitti fakkaatu godhaa hin jenne akkasitti awwaalamee nu jalaa hafe kanafe Oromoon carraaqanii jiru garuu mootummaan isarmuu maaligaa Maccaa Tuulamaa jechaan kan Oromoo duwwaan turre hubannoo gaarii akka qabaannu oggaasanitti maqaan Maccaa Tuulamaa malee paarlamaa keessatti saawuziidha filamanii warri dhufan hundumtu Maccaa Tuulamaatti miseensa ta'anii turan. Quxusuun hin qalu nu keessa hangafa barbaannaa jedhan Islaama barbaannan jenne Kiristaana barbaannan jenne waaqeffataa barbaannan jenne nu keessa kan oggaadhaan dheeraa ta'e jedhanii amma oggaa namaa oggaa lakkaan Haajii Roobaleen oggaa 93 oggaasan kan isa caalu hin turre kanaafi egaa Haajii Roobalee ta'ee jira jedhanii achumatti fixanii sangaan kuffisanii jennaan haaduu isaa akkanatti qabee Taaddasaa dhaabbata kootu mataa naa qabii jedhee okay sangicha wajjiniin qalani kana ar'a jedhani erga qalanii booddee gaara nu Islaama fi Kiristaana jedhamee oggaa 100 fi Tuulamaa bahe ijaaramaa bahe ar'a jigsinee jedhan gaafa san jige Oromoo kan addaan babaasanii moowaa turan gaafa san jige odoo shaggar isaan hin gahin silkiidhaan shaggar gahe oduun maal jedhanii gaallaa and hoonanaal buloo tamaamaalu bakka xaffaan jedhan. Kanamma dhageessan ammoo maanguddoo Oromoo miseensa Maccaa Tuulamaa turanii fi bara mootummaa ce'umsaa 1991 keessa biyya Koote Divaaritti ambaasaaddara Itoophiyaa kan turan obbo Lubee Birruu waliin gaaffiif deebii goone keessa sagalee fudhatameera. Sagantaa keenya har'aa keessattis harkaa isiniif qabna. Turtiin keessan haga xumuraatti hin waliin haa ta'u jenna. Amma gara oduu gurguddoo torbanii isin dhageessisuutti waliin haa ceenu. Mootummaan Itoophiyaa torban kana ambaasaaddoroota 12 muuduu isaa ifa godhee jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Muktaar Kadir waliin dhiyeenya kana taayitaa irraa kan buute adda Aster Maammoo ambaasaaddara Kaanaadaa ta'uun muudamtee jirti. Durataa boordii filannoo Itoophiyaa kan turan Profeesar Margaa Baqqaanaa ammoo ambaasaaddara Suudiin ta'ee yoo muudamu biyya Ameerikaatti ambaasaaddara kan turan obbo Girmaa Birruus obbo Kaasaa Takla Birhaaniin bakka buufamanii jiru. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny Afyaayii obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee aangawootni biyyattii 5 obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himatamaniif ragaa ofirraa ittisaa ta'anii akka dhiyaatan manni murtii olaanaa federaalaa ajaja dabarsee jiraachuun isaa beekame. Aangawootni kunniin 5 dhimmi hidhamtoota kanaa shororkeessummaa ta'uuf dhiisuu irratti ragaa ba'u jedhamee eegama. Haa ta'u malee Itoophiyaa biyya olaantummaan seeraa hin kabajamne keessatti namootni kun ragaaf dhiyaachuun isaanii ni shakkisiisa jedhu taajjabdootni. Guyyaa gaafa hagayya 23 bara 2017 yookaan roobii boruu irraa eegalee Oromiyaa keessatti waamichi lagannaa gabaa labsamee jira. Akka qeerroo fi rogeeyyiin Oromoo gama marsaalee hawaasummaan waamicha dhiyeessaa jiranitti waamichi lagannaa gabaa fi mana ooluu kun
gibira humnaa olii mormuu, dhiibbaa Dr. Maraaraa Guddinaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo hundarra ga'aa jiru mormuu, akkasumas weerara daangaa ba'a Oromiyaatti hidhattoota mootummaa naannoo Somaalee Liyyuu Poolis jedhamaniin geggeeffamaa jiruu fi mootummaan federaalaa harka keessaa qaba jedhamu balaaleffachuuf akka qindaa'edha. Lagannaan kunis roobii boruu irraa eegalee haga dilbataatti kan itti fufu ta'uun beekame. Itoophiyaan baajata ishee kan waggaa kana keessaa parsantii 18 kan ta'u gargaarsa biyyoota alaa irraa argattuun kan suphatte ta'uu ministeera dinagdee biyyattiitti daayireektara quunnamtii kan ta'an Hajii Ibsaan dubbatan. Maallaqni gargaarsaaf liqaan argame kunis baajata biyyattii kan waggaa doolaara USA biliyoona 12.7 keessaa biliyoona 3.4 akka ta'edha kan dubbatan. Haa ta'u malee gargaarsi biyya alaa irraa argamu kun faayidaa uummataaf kan oolu osoo hin taane uummata hacuucuuf kan dhimma itti ba'amudha jedhu mormitootni. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany guyyoota 3f Sudaan daawwachaa jiru. Daawwiin kunis pirezidaantii biyyattii Umar al-Bashir waliin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti mari'achuu fi akkasumas parsantii 50 ol kan ta'u buufata doonii daldala bishaanii yookaan poortii kan Sudaan fayyadamuuf kan mari'atan ta'uu Sudaan Tiriibuun gabaasee jira. Itoophiyaan kanaan dura parsantii 95 ol kan ta'u buufata doonii Jibuutii fayyadamaa turuun ishee ni yaadatama. Oduun har'aaf qindeeffanne haga kana. Dhagaa tokkoon simbira lama. Kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun siyyaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo. Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street, Northwest, Washington DC. Cheers. FB Liquors. Obbo Lubbee Birruu yeroo keessaniif galatooma gaafin ani waa'ee seenaa keessan seenaa ilmaan Oromoo waan beektan waan keessa dabartan bu'aa bayii keessa dabartan han agartan han dhageechan nu waliin sheer gochuu fi nu eeyyamuu keessanii fi obbo Lubbee jalqaba kanaan irraa jalqabuu barbaadu maalifan pirogiraamii kana akkan qopheessuu akkana hubattanan barbaada. Kunis ijoollummaa kiyya keessa hoggaan ji'a 2 fi hojii library keessa Kennedy Library keessa kan jedhu samarii hojii argadheen ture. Hojii kana keessaan iddoon ani hojjetu Ethiopian Collection jedhama. Ethiopian Collection sun jechuun kitaabota waa'ee Itoophiyaanotaan barreeffametu achi keessa baay'inni isaa almost hundi isaa jechuun danda'ama afaan Amaaraatiin kan barraa'e. Inna achitti kitaaba sirreessu ammoo kitaaba nama dubbisuu dhufuuf kennu ganna tokko achitti hojjedhe. Mee kitaaba waa'ee Oromoodhaan barraa'een dubbisaa jedhee tanan ji'a 2 guutuu kitaabuma Oromoo barbaadee waa'ee nama Oromoo hanbarraa'e baayogiraafii nama Oromoo hanbarraa'e barbaadee dhabe han nama Amaaraatiin barraa'e kanan ani arge Yemaamoo Waldeenna Yaabbabee Biqilaa Yehiyoot Taarik jetti. Akkamitti Oromoon tokko seenaa tokko hin hojjenne baayogiraafii isaa akkamitti hin barreeffamne agammaatitti akkamittiin as keessa Ethiopian Collection kana keessa akkamitti dhabama waa'ee nama Oromoo kan jedhu yeroo sana keessa garaana nyaatti. Innaa yeroo baay'ee afaanin darba wanni Oromoo kuni oral traditionii kanaan haga ammaatitti afaanin darba malee barreeffamaan yookiin immoo kanatti kunoo sagaleedhaan audioodhaan record ta'ee hin jiru. Kana afanani maanguddoota namoota beekumsa qaban namoota muuxannoo qaban irra deddeemee dubbisaa. Egaa kanatti na hubadha. Mee isarraa jalqabna obbo Lubbee maaliif hir'inni kun jira hubannoo keessan keessatti ittaansee gaafii biraatan waa'ee dhaloota keessanii tan itteedha. Garuu amma mee maaliif hir'inni kun jira kanarraa jalqabna. Yeroo baay'ee
wanni Oromoon qabu akka seenatti kan haasaamu kan Oromoon qabu dhugaadha barruudhani kan lafa taa'e hin jiru. Lammata namti Oromootu waanuma biraatirratti waa'ee finance kana yookaan waa'ee biraa kan hojjetanii kan waa'ee sociality miti waa'ee jireenya Oromoo odoon ta'in kanuma kan barreechan lakkoofsi isaanii baay'ee xinnaadha. Hin mul'atu garuu waa'ee Oromoo jireenya Oromoo akkamitti jiraataa akka ture Oromoon kuni maal faa qabaa maal faa Afriikaadhaa fi qaba kan Afrikaan irraa waa argattu maal faa ilmoo isaaniitti kan dabarsuu danda'a kan jedhamu barruudhaan kan qophaa'e hin jiru. Wanni baay'een kan jiru akkanumatti oraalii abbaarraa ilmatti ijoolleetti kan darbu haadharraa ijoollee isaaniitti kan darbu akaakayyuurraa akaakileerraa walirraa fudhatanii kanuma dhaala sagaleedhaan dhaalu waan keessa darban waan ta'e malee barruudhaan hin qaban. Hin qabnusi nus akka itti guddanne anumti mataan kootis akkan itti guddadhee akkas. Eegan mana barmootaa galee garuu maaliif nun qabaanne kan jedhamu gaafin mataa kiyya keessa baay'ee deddeemaa ture. Tokko wanni keenya kan hin barreeffamnee fi waan nu fidala hin qabaanne kan jedhamu anumatu ufiin jedha. Naan galle booda garuu akkan argetti erga mootummaan gadaa kufee saniin achi warra afaan Amaaraa tiin bakka bu'ee sirna Amaaraa jalatti kufee seeran dhoowwadha. Bara Minilik awaajiidhaan dhoowwame. Bara Haile Sillaasee immoo seeruma isaaniitti irratti bahe. Ammaa qabee wanni hundumtuu ittiin kan bulamu hundumtuu afaan Amaarati. Namoonni keenya namni Itoophiyaa impaayirii san keessa jiru afaan barachuu qaba jedhamee seeran bahe. Haile Sillaaseen yeroo tokko baadiyaa deemee oggaa vizitii godhuu afaan maal jedhaanii yeroo lammataa oggaan dhufee abdiin qabaa turjumaan odoon ta'in afaanuma Amaaratiin natti dubbattaa jedhee inkaareejii godha baalabbaata akka afaan Amaaraa baruuf oggaa deebi'u nugufni na ajaje jedhee halkanii guyyaa afaan Amaaraa akka baruuf akkas godhaa ture. Kunis karaa biraatiinis dhiibbaa baay'ee Oromoo irratti warra Oromoo akka wannootitti mootummaan bakka kaa'e kun afaan Amaaraa akka dubbatan maaliif bakka mootummaa dhaabbatanii bakka Itoophiyaa dhaabbatanii afaan biraatiin haasa'uunis dhoowwadha. Har'allee kun hin hafne. Egaa bifa kanaanii barreechuu dhiisitii dubbachuu irrattu rakkoo ture afaan Oromoo eega mootummaan si shoome bakka san si kaa'e afaan Oromootiin dhiiftee afaan Amaaratiin dubbachuu qabda. Hoo sirumaa dadhabdee afaan nama si hiikutiin namni si hiikee akkasitti dubbatta. Karaa barmootatti kan ati argite irratti kan deebi'a. Isarratti hoggaan deebi'e barreechuun dhoowwadha. Kanaan dura akka tiyaatirii fakkeechee namni ani ulfina guddaa qabuuf obbo Taasisaa Eebbaa namni jedhamu wannoo keessa hojjetaa ture municipality keessa hojjetaa ture shaggaritti waggaa baay'eedhaaf saniin achi wannootti darbe agargizaati kan jedhan sanitti darbe namicha kanaani kanan bare Macaa Tuulamaa irratti jaarsa ana na jaalata kanaaf isa jala baay'een deddeema ijoollees ta'u kan natti hime
nadidanii jedhe. Tiyaatiruu mallee afaan Oromootiin nan agarsiisa yennaan nadidanii. Maxaafa xaafnan na jalaa kuffisanii akkam barreeffamne godhanii waanuma isaan keessatti arganii nadidanii hin beeku. Anis taanan immoo waa'een beeku akkasittan barreecha maleedha isaaniif jedhee maan godhu jedhee komiidhuma isaanatti hime. Akka jedhe. Kanaaf barreechuun dhoowwadha. Lammata fakkeenya kanas kennu kani obbo Hayilamaariyaam Gammadaati. Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa erguma yeroo Xaaliyaanitiin dursee waa'ee Oromoo kana dhaadhecha. Namoota Oromoo ufiif mana dhaqee karra irratti rukutee jaranaa nu warri shaggar keessa jirru kuni waan tokko yaa goonu waldaa tokko yaa dhaabbannu walaa barruu jedhee dhaadhechaa ture. Odoo kunumti jiru Xaaliyaaniin galee. Xaaliyaaniin gallaan Xaaliyaaniin Oromoo irratti gaafii sirnaan Oromoon gaafate irratti Amaara aarsuudha jedhee harka gallakkisaafii ture. Kanaaf achitti wal gumeechuun Oromoo wal barbaadee wal gumeechuu cacalqabanii turan. Raadiyoon illee dubbachuu jalqabee ture barasan. Hayilamaariyaam kana keessa darbe. Ergammoo Haayile Sillaaseen deebi'ee booddee amma gaa seera kan baasee Haayile Sillaaseen wanni afaan Oromootiin qophaa'e hundumtuu bakka jirutti raadiyoon sanitti kan dubbatame hundumtuu bakka jirutti walitti guuramee baduu qaba. Har'aa qabee afaan biraan barbaachisu afaan Amaaraa malee kan jedhe caalatti seeranii erga biyya alaatii baqannaadhaa deebi'ee afaan Oromoo dhoowwadha. Namni guddina barbaadu afaan isaa haasa'uu afaan isaatiin barreechuu dhiisiti maquma isaatii fi maqaa abbaa isaallee akka geeddaru godhama. Hoo namtichi sun nama jabaa ta'e, hoo namtichi sun nama sammuu qabu ta'e, hoo namtichi sun amma fakkeenya fudhachuudhaaf ilma dheerechaati yookaan ilma dheeressaati maqaan isaa. Yilmaa Darrasaadha kan jedhu Sidaamti. Kan Yilmaa Dheeressaa jedha. Haadha ishii wannoo godhee hamma danda'ametti nama maqaa Oromoo qabu Sidaamatti maqaa Sidaamaa kana maquma isaa nama beekamaadha jechuu kooti. Akkas godha. Barreechuu dhiisiti. Kanaafi barruu baay'een namni keenya odoon carraaqin hafee odoon ta'in jalaa hudhamee hafe. Amma Maammoo Jennataa Naaciisuu Maammoo Mazammir kan inni barreechaa ture mana isaatitti kan argame silaa alatti bahee attamsiisuu waan hin dandeenye fi uf mana isaa keessatti qabee waan taa'uuf namoota baay'eedha kan kana godhan manuma ofii keessatti qabanii kan taa'an isa fudhatanii yaa gubanii bakka kaa'an hin beekugaa karaa fuulduraa hoo kan hin argama ta'a. Kanan ani mataa kootiin itti seeneen sittima. Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa Jennataa Naaciisuu odoon du'iniin dura mana hidhaatii baanan ana ufitti dhiyeechaa ture. Sababni isaa anillee ijoolleedha. Warra kootiin eechuman kootiin jaalaltee walii qabu mana walii dhaqu walii wajjiniin afaan Oromooti kan haasa'anii walii wajjiniin oolu waa'ee Oromoo kanas hoo wal bira ta'an wajjiniin haasa'u. Saniin booddee Maccaa Tuulamaa keessattis jarri hundumtuu Hayilamaariyaam Gammadaadha kan kana akka qophaa'u godhe Tuulamaa akka qophaa'u godhe booddee kan Maccaa kun wajjiniin walitti fidanii raawwatanii Maccaa Tuulamaa kan jedhamu dhaabbatan. Egaa Hayilamaariyaam duraanii Hayilamaariyaam sababa kanaanan waa'ee warra koo beekuuf anas ilma jara sanii jedhee akka ijoollee odoon ta'in akkuma nama hancufa liqimsee nama beekaa tokkotti na lakkaa ture Hayilamaariyaam. Kanaaf mana isaa yeroo baay'ee dhaqeetan gaggaafadhaan ture booda deliibees mana isaa tan dhaqa. Guyyaadhaan mana isaa tan dhaqa. Sa'a booddeedha kanan naqu achitti
inni erga mana hidhaati caccabsanii danda'ee taa'uu dadhabee algaarra ciisa. Ani immoo algaa mana isaarra ciisa. Karra dura poolisii tokkotu dhaabbata. Ani nas seenaa manuma hirriibaa saatan ta'a barcumaanan qabaa. Inni oggaan ani hin jiraanne kan barreechaa oolesan naa dubbisa. Ani harkaanan deebisee barreecha. Ishii san barreecheen tottolchee borumoonan dhufaa akkasuma. Kanaaf immoo barruu tokko laayibireerii kan jiran kan faranjoonni barreechite kan maali warri biraatis barreeche naa fidii jedha. Dhaqeetan achi fidaa fi achitti dubbiseet achi kecheessu waan fudhatu tokko fudhataa dhaqii deebisii naan jedha. Akkasittan isaatti maxxanee waan inni hojjetu sanii qarqaaran ture. Gaafa barreechinee dhumuu fuula 300 caalaadha. Vooliyuu 2tti kan addaan godhame gaafa barreechinee finnu maal ta'ee namni Abarraa Waaqjiraa jedhamu scholarship McGill Universitytti argatee seera barachuudha fi karaa McGill University hoggaa deemu koppii tokko isatti kennamee alatti akka printilii ta'uu jedhe silaa Hayilamaariyaam Gammadaa biyya keessatti waan inni barreechin barreeffamu mootummaan isarmu alatti koppii kana godhi jedhe. Koppii tokko ilma isaatii fi Adaal Hayilamaariyaamiitti dhiise. Amma maal ta'ee bara dargii sanii mana nama hundumaatu deemanii hoggaa mana namaa hundumaa laalanii namni yoo qawwee qabaate waan biraa qabaate akka tasaa kan Adaal san saaxinii cabsanii arganii mootummaaf fudhatee hin deebifnee fi achumaan hafe. Kan Abarraa Waaqjiraatti kenname suni Abarraa Maarkisisti Leninistii ta'ee ammallee harkaa qabaatu Jarman jiraata namichi kuni harkaa qabaatu yaagatu yaagubuu hin beeknu akkasitti Hayilamaariyaam Gammadaa kan caccabsan algaarra ciisee irratti dafqee alatti naa godhaa jedhee Oromumti keenya akka waa tokkoon goone hoo kan nama biraatitti dabarsee hin kennineesi waan isinitti fakkaatu godhaa hin jenne akkasitti awwaalamee nu jalaa hafe. Kanaaf Oromoon carraaqanii jiru garuu mootummaan isarmu. Kanaaf kan Oromoon xaaratuma ifaajjatuma ture siistemuma turetu hir'ina kana fide gaaffii kana fide jettan. Eeyyen. Ulfaadhaa baay'ee ibsa baay'ee bal'aa nuu kennitanii namoota gaafiin maaliif akkas ta'e Oromoon afaan Oromootiinis barreessuu dadhabu afaan Amaaraas haa ta'u afaanuma barbaadeyyuu fayyadamee waa'ee Oromoo kana maaf hin barreessine nama jedhuu fi kun ibsa bal'aadhaa galatooma. Obbo Lubee Birruu amma kan jiraattan naannoo Waashingtan DC'tti. Mee ijoollummaa keessan nu taphachiisa. Eessatti dhalattanii, eessatti guddattanii, umuriin keessan amma hagam geessanii, mee kana ijoollummaatti sin deebisa. Waan gaariidha. Ani har'a waggaa 74. Kana dargaggeessa. Egaa akkuma akkas waggaa jedhan wayya. Yeroon dhaadatanii ammumaa mitiiree. Na amni karaa kanan dhaladhe biyya Bachoo jedhamutti dhalootan dhaladhe waggaan jedhu bakkeen itti haatiti yana deeche Sooddo kuni warra akaakayyuu ishiiti. Sababni isaa Xaaliyaaniin deemee Ingiliiziin waggaa biyya moosanii biyya keenyatti Bachotti jechuu kooti namni yaadatee Daammasaa jedhamu ka'ee nuyi Xaaliyaaniinis nun bittu Haayile Sillaaseenis nun bitu Ingiliiziinis nun bitu biyya keenyatti numa abbaan biyyaa jedhee namoota hamma ta'e qabatee biyya san keessatti harka kennachuu didee Ingilizii rakkisaa ture. Sababa kanaaf biitti teenya
rakkoo keessa seente erguma Ingiliiziin galee namni biyya keessatti jiraachuu waan dadhabeef warri kiyya Bachoo handoodeedha saniin achi kallachaa biyya haadha kootitii bakka sanii namni wal guuree hawaas gama ce'anii achiinii Qarsaa deemanii achitti ishiinii akkanatti manitti guyyaa guutuu deemaa ooltee galgala waggaatti geechuu na deechee yeroo tokko nama kofalchiisuudhaaf jedhee ani refugee campittan dhaladhen jedha. Anyway na achittan dhaladhe hoo dhalootaa garuu biitti dhaloota kootii warri kiyyaa haati kiyyaa akkuma jiraniini Bachoo. Deebitanii Bachootti guddattanii jechuudha. Bachootti guddannee achi keessatti gosaan Maallima karaan akka kootii bakkin itti dhaladhe suni Maallima warra Maxaliiti karaa abbaa kootii immoo Maallima warra Waayyuuti. Maallimni kun faca'ee waan jiruufi Sooddoo duwwaa miti Bachoo keessatti bakka baay'eetti agartaa jechuu kooti ani dhaloonni kiyya akkas. Bachoo kuni ji'oogiraafikaalii nutti agarsiisame nama Bachoon beekna fi Finfinnee irraan garamitti. Waan gaariidha. Namni baay'een Bachumaan beeku. Bachoo oduma muranii biyya xiqqoo takka taate. Bachoo fi Sooddoo waldaan gecha. Achiini Sooddoo gaan jedhu gaara cuqqaala xinnoo isarraa gadi bu'amee malkaa qunxurree oggaa ga'amuu gamni Sooddoo gamanni Bachoo ta'a. Saniini kun wal qabatee laga hawaasii miti kan qabatee deemu Adaadii Maaramiitti qajeelee achiini tabba Sooddoo akkuma jiruun Sooddootti hambisee hamma dhaqee Maaruutti deema. Biyya Maaruu jedhamu Walisootti kan dhiyaatu biyya Dajjaash Garasuu. Achiin ol deebi'ee namni baay'een hin beeku kanas hin jedhee figaayii Amboon waldaan gecha. Har'a namni baay'ee Bachoo caalaa meettaa beeka. Meettanii Jaan Bachoo kan jedhamu keechaa ilmaan Bachoo keechaa tokko. Kan biraa immoo namni Salaalee jedha. Salaalee biyya malee gosaa miti. Namni Salaalee akkuma jiruun Boorana dabalatee Darraa dabalatee Oromoonni kuni ilmaan Tuulamaati. Karaa saniini Bachoo Fuguga jedhameeti kan beekamu. Maal jechuudha? Noorz Bachoo jechaadha. Ilmaan Jaan Bachoo keechaa tokko. Garuu maqaan baay'een kan dhaamu hoolotaa qabee naannoo qarqara gincii kana ga'ee irraa gadee amma sitti misanii sabbataa gadi biyya bal'aa ijji namaa hamma dhaqqabdu agartu. Hoo diimaa geechee ijji kee hamma danda'u kan argu inni Bachoo. Wococa baatee karaa achaanuun ijji kee hamma danda'u kan argu waa waajituu kana hundumaa inni Bachoo. Bachoo kana bal'aadha garuu tokkoo miti addaan ciccirameera bakka mootummaa sun akka ofiisaatti barbaadu gibira guuruudhaaf akka itti tolutti addaan cicciree kophaatti godhe maqaa Bachootiin kan beekamtu kan wannoo maqaan ishii waradaan ishii Tullu Boolloo taate san duwwaadha. Lafti Bachoo baddaadha moo gammoojjiidha? Nan dhagaa sirba Bachoo maalii fardeenii jedhama? Bachoo lachuu qaba. Irra jiraan isaa baddaa gammoojjiidha. Walakkaa isaati gammoojjii jireenya nama rakkisuu miti. Sulula hawaas kana qabateeti kan deemu Bachoo. Waan sululli hawaas kun waan gadi dhooqaa ta'ee fi namoonni naannoo hawaas kana gamaa gamana jiranii warri Bachoo jechaan lafti isaa irra jiraan isaa kooticha lafa adaada jennuutu jira xinnoo diimannatti kan wanneedhu
oggaa baddaatti ol baane. Baddaa baay'ee hin qabnu garuu bakka qabnu akka sabbataa kuni akkuma jiruun irraa gadeessan gadi bu'ee xinnoo baddaadha. Hoolota illee baddaadhumatti lakkoofna. Kanaaf karaan gajjaa kunis akkuma naannoo baddaatitti kanaasofnu. Kanaaf akkuma jiruun baddaa fi gammoojjiidha. Walakkaasan kan jiru baddaa gammoojjiin jedha. Maaliin maqaa biraa afaan Oromootiin qabanatti fakkaate baddaa radeedha moo waan ta'e jedhuun na akkasitti lagni guddaan hawaasi saniin achi anuu kanan beeku kan akka xaballaa kana nu oli karaa gajjaa kanaan kan jiru tajiidha. Gadi bu'ee immoo laga hawaasiin gama kan jiru saniin achi laggeen baay'eedha. Waati rafaa kan jedhamtu jira. Laggeen baay'ee of keessaa qaba. Mukan qabu muramee dhume kan qotiisati xaafiif qamadiif shumburaadha kan qotamu. Kanaaf garbuun faan baddaa duwwaa qotu. Fardeen kan bitamu abbichuu fi meettarraa bitu gugsiidhaaf kana malee fardan horsiisanii hin binna malee hin horsiifnu. Bicheetu qaba oggaa ganna soddotti galchuu baddaatti soddoo baddaadha. Adaadi maaramii qabee ol ba'uudha. Gammoojjis qaba soddoo anyway. Naa kana bachoo biyya akkasiisanii jechuu kooti. Baay'ee bareeda baay'ee nu barsiistanii baay'ee bachoo. Egaa itti fufnaa obbo Lubee barumsa ammayyaa yookiin immoo modern educationii kana akkamitti argattanii namni jabana sanaa baay'een hin baratu abbaan illee nama hin barsiisu ijoollee ofii fuusisee abbaa qe'ee goosisa akkamiin carraan kun argattanii? Inni egaa wanni hundumtuu akka sansalataati beektaa tokkorraa tokkotti waan wal qabate ta'a. Ijoollummaadhaan ana odoon ta'in echumman koo Qanyaazmach Odaa Kallachaa kan jedhamu anaaf akaakayyuu haadha kootiti. Inni ijoollee nama kotolikii ta'etu baalabbaatummaa isaa keessatti lafa argatee mana ijaarratee waggaa jiru ijoollee 3 dhiira qaba. Odaanii ijoollee tana maaliif hin barsiifne odoo naa kennite nan barsiisaa jedhe. Yennaani fudhadhu jedhee ijoollee 3 kennee fi shaggaritti galchee warra kotolikii kanatti achuma taa'anii akka baratan godhe namtichi kun. Oggaa godhuu Addaany Dassitaa jedhama. Adamoo kana jaalataa bineensi karaa sooddoo kana guute isaan faa adama. Namtichi kun akkasitti ijoollee san mana barmootatti naqe. Egaa akkatti wal qabatu qaba kanan sababa isaan barmoota waan ta'e beekanii ija banataniif isaan immoo erga uf danda'anii obboleewwan isaanii quxusuuwwan isaanii kan obboleettii isaanii akkasitti guurratanii shaggaritti barsiisuu qaban. Booda kan intala isaanii ilmoo isaanii jechuun anagaa warri immoo anaan dura shaggaritti galanii baratanii uf danda'anii immoo ani immoo isaan bira taa'ee akkan obboleettii wajjiniin na fudhatanii shaggaritti bayyana mariditti gale. Hongaluu dhugaasitti muudha fi ani loon tiksuu baay'ee hin jaaladhu. Kanan barmoota barbaaduuf kanaaf caaladhe loon tiksuu hin jaaladhu. Kanaafan gaaf tokko manaa badee sabbatatti na qabane sa'aatii 5 ergan deemee booddee. Horiin eeggattaniiti? Horiin eeguu nan baradha jedhee sabbata gahe.
sabbata geenyan achitti firri itti manii turan ganama karaa mana keenyatiin hoggaa darbuu badee jira gurbaanii meehoo ijaan agarteen babarbaadii jedhanii akka tasaa namtichi gurmeechaa dhaabii jedhama. Inni achuma katamaa san keessa olii gadi hoggaa deddeemuu ani immoo ijoollee biskiliitii taphattu afaan baay'ee dubbatu na hangalle ijoolleen farankaa walitti kennu biskiliitii maalii godhu ishiidhuma kana dinqisiifadhee tan makiina sareefuun argaa uttuma dhiisetuma dhaabbadheetuma achuma oolee amma karaa galgalaa dimimmisee garuu lapheenis na sossodaatte echan bula jedhe odoon akkas jedhu gurmeecha nyam godhee na qabe si qabadhe gaa jedhee harka kiyya jabeechetuma qabe na jalaa baa jedhee na qabatee mana tokko seenne achitti nyaata kanuma isaa qophaa'ee fira niitii achi jirtuuni achi na laatee na deebisee nama biraatitti adaraana kennee inni shaggar ba'aa isaan immoo karaa sa'aatii 6 kana kan biraan immoo miilan makiinadhaaf kaffalee amma taffiitti irraa buunee karaa sa'aatii 6 kana mana keenya dabarree achi nageechanii bariisa warra kootitti deebi'e. Erga gaafa saniitii qalbii warra kootii deebi'ee badaa kan jedhamu mataarraa waan qabaniif karaa barbaadanii shaggaritti nagalchuu barbaadu. Kanatti adaadaatii yaanii gurbaa kana fuudhitii barsiisii jedhanii adaadaan yaa dhufu jettee ishiin akkasitti na fudhattee isaan qallaba danda'u mana kiraa danda'u adaadaan tiyyaa obboleettii tiyya fudhattee achitti lamaan hin taane ishiin mana barmootatti nu ergiti. Hamma kifilii 8 7 achitti fixee saniin achi eechumni kiyya ilaalli ibsaa biyya kana barmoota isaa fixee erga mana kireeffatee taa'ee booddee egaa amma ana bira taa'uu hin dandeechanaan jedhe ani isa bira odoon baradhuun egaa waan hundumaa kanan baree achitti achi mana barmootaa kiyyaa kifilii 12 fixee Kolleejjan gallee poolitikaatti involvidii ta'ee baay'ee macaatuu lamaa kanarrattan baay'ee hojjedhe na qabanii na hidhanii waan namni hundumtuu rakkatu san keessa na seessa. Mana barumsaa sana xumurra. Maqaa ishii yaadattanii mana barumsaatti barattan? Mana elementary Bayyanaa Mareedittan baradhe. Eessanni? Commercial school duuba baabur xaabiyaa cinaadha Lagahaarii. Maqaa geeddaruun oolanii naannoo sana nan beeka garuu mana barumsaa kana hin agarre maqaa kana. Egaa bara Mangistuu san geeddarama ta'a. Kaatolik charchiin tokko jira. Manni immoo Saale Sillaasee jira. Achiin kinu akkasumatti wallaalla cinaanuma sani. Achitti kanan baradhe garuu gaafa mana barmootaa galu odoo sitti hinimin kanan dabarre waan haaraa keechan seene kan nama jibbisiisu maalinni kannaan jedhani ani gaa alabaanet kifilii 3-4 walitti fidanii nama 200 meedaa keechatti bitaa mirga jedhanii barsiisaa ture namtichi ispoortii nu barsiisu. Ani bitaaf mirga waan ta'e hin beeku miiluman argeen kaasa kanaaf nama hundumarraa nama kan hundumarraa kan biraa ta'e mul'adha hoggaa waliin marku kana namtichi natti mee dadhabnaan miila kiyyaa alangee gaariitiin garafee miilli tokko dhiige damtaa'u qaallee naan jedheen unkaan awwakkisuun jedheeti amma gaasin barsiisa sin salaxxansiisa hoona gara fundumaa salxin gaallaanaan jedha amma sin salaxxansiisaa jedha yedammaa'un yaldammaa'un sili yedammaa'un ansaa yaldammaa'un ansaa akkasitti si barsiisaa naan jedhe egaa ishiidhanis yaa waaqa barmoonnis kana qaba jedheetan oduman ishii waanuman biyyatti hoon kana warra kootti deebi'e lammataa sin deebifnu maaliif rakkattanaan jedhu jedheetan dhokfadhee miila kiyya na dhiigsee dhiigni suni namni namanuu godaannisni suni hamma ammaatitti miila kiyyarra jira yeroo tokko na hooksisa natti ka'ee bakkee sun na hamma ammaatitti waggaa sananii waggaa 10
waan ta'e meebii 10 kanan mana barnootaa galee yoo baay'ate 12 kan bitaa mirga ittiin bartan yedammaawni aldammaawun naan jedheera wateeti miila kiyyaa akkasitti afaan baradhe nama wajjiniin ujoollee wajjiniin jiraadheen beeku ijoollee katamaa maaliif waan na arrabsanii fi manuman oola kanaaf yeroon qaba waanan barachaa oole san irra deddeebi'ee dubbisuudha fi yeroo hundumaa kifilii keessatti anumatu dursa na akkas ture egaa akkanitti elementary baradhe bayyane marid kun eenyunni manni barumsa maa maqaa kan argate ilma odoo Haile Sillaaseen odoo Iteegee hin fuudhin niitii biraa fuudhee ture. Niitii fuudhee sanirraa tokko maqaa isaa yaadadhu tokko bayyanaati. Niitii fuudhee sanirraa intala isaa Marid nama jedhamutti manzuma firuma isaanitti heerumsiise. Ilmi dhalate suni Haile Sillaaseedhaaf akaakayyuu ta'a. Garuu ilma Iteegeetii miti. Karaa Iteegeetiin kan dhufe miti. Kan niitii isaa kan duraanitirraa kan dhufe. Akkasanii kanaaf. Ilman talaa jechuudha. Ilma intala Haile Sillaaseeti. Kan Iteegee odoon ta'in. Kan manni barumsaa ijaarameef. Manni barumsaa kan ijaarameef. Kanaaf egaa namtichi immoo bayyana Marid bara Xaaliyaanii san du'e. Wannooni high school yoo isa barattan? High school polytechnicin deeme. Polytechnic institution Tagbareedin deeme. Second year Kashaggar. Second year hoggaan fixuun polytechnic institution ti geeddarame. Achi immoo hoggaa lama ergan fixee Maccaatu lamni baay'ee jajjabaataa deeme ani immoo Shaggar keessa waanan beekuu fi aarii duraanitis waanan qabuu fi odoon achi hin fixin Shaggaritti galee deebi'ee raawwadhe kifilii 12 koo fixadhe akkasittan kifilii 12. Ijoolleen Oromoo namoonni Oromoo yeroo sanatti isin waliin iskuula keessatti baratan namni maqaa yaadattan jiranii namni Oromoon hin barataa yeroo sana? Caalatti ijoollee Oromoo Shaggar keessattis inni rakkoon qaba ijoolluma Oromoo hiriyoonni kiyya dhiiras ta'anii dubartootas ta'aniidha akka kophaatti nu laalan ija kophaadhaan nu laalan hin beekna garuu homaa wanni goonu hin jiru ijoollee wannoodhuma fiigichoodhuma kanaani namni waan nu goonu jaalata maleedha waan biraatiin karaa barnootaatiinis nu hin danda'anii isallee jaalatanii odoon ta'in nutti inaafu garuu wal mari'annee kilaasii jirru hoo danda'ame tokko hamma 3tti ba'uun nurra jira kan jennu wal mari'annaa turre ijoolleen baay'ee miti karaa 9 kana taana warra dhokfatan waan hin ta'iniin achi ergan high school miti Bahar Dar deeme garuu ijoollee baay'eetu argame maabarallee 1965 akka faranjoota kanatti tokkummaa Oromoo kan jedhamu dhaabne achi keessatti ijoolleen Harargee jiru ijoolleen Arsii jiru ijoolleen karaa Wallaggaati fi Ilubbaaborii dhufan jiru ijoolleen Central Oromiyaa ti dhaqan hin jiru bakkuma bakka Oromoonni walitti yaanee cufaa ijoolluma wallootu konvinsii gochuu jalqabnee turre Goojjaam keessaa konvinsii gochuu jalqabnee turre waldaan nu dhaabbanne 1965 fi 66 67 itti waggaa Maccaatu lamni diigamu achiis ijoollee sodaattee kun giraajuweesii taatee diigame maleedha achiinis Maccaatu lama jooyinii goone nuyi yeroo mataa duraatiif Maccaatu lama keessatti nam'ine achuma keessatti meltidii taane warruma dargaggeewwan Maccaatu lama taanee hafne. Baay'ee bareeda. Egaa kanatti seenaa egaa political environment keessa galuun karaa Maccaaftuu lamaati. Yeroo sanatti umriin keessan meeqa ta'a ijoollee taatu jedhee yaada. Maccaaftuu lama yoo akkamiin itti makamtanii maaliif itti makamuu yaaddanii kaayyoon Maccaaftuu lama maal ture jettanii itti amantanii seentanii yeroo sana?
yeroo kara Kaalgaarii dhuftan nyaata mi'aawaa dhandhamuu ni feetu. Maarree yoo feetan mana nyaataa Shaggar Squaretti goruu hin dagatinaa. Nyaata mi'aawaa kana akkamiin dhufnee argachuu dandeenya jettanii yaaddoon isin hin seenin. Torban guutuu, ji'a guutuu, waggaa guutuu, sa'a 10 AM kaasee hanga sa'a 9 PM'tti ni argattu. Hundaafuu nutti goraa dhugeeffadhaa. Teessoon keenya 150711 Avenue, South West Calgary, Alberta, Canada. Bilbilli keenya 403-283-2223. Mana nyaataa Shaggar Square. Ayyee bolube itti fufnaa haasaa keenya mee egaa haala Maccaaf Tuulamaa politikaan yeroo sana kan Oromoo fakkaatu Maccaaf Tuulamaa akkamiin paartii yookiin immoo dhaaba kanatti seentanii gosillee jarri paartii miti maal hojjechuuf achi seentanii wanni agartee Maccaaf Tuulamaa kun maal fakkaataa ture yeroo sana namoonni Maccaaf Tuulamaa hirmaannaan isaanii eenyu faatu eenyu faa maqaadhaan yaadattu nam warra darbanis ta'e warra har'a lubbuudhaan jiran warra yeroo sanaa jechuu kooti. Innaa yeroo Maccaaf Tuulamatti seentan sana isa kaasnee haasofnu. Okay, seenan isaa baay'ee dheeraadha. Garuu ammaa fi gabaabatti ibsuudhaaf ani erga silaa kanan tuttuqee ture. Bahar Daaritti ijoolleen Oromoo organizedii erga taane booddee waldaa dhaabbanne suni Bishoftuttis Evangelical College kan jedhamu Kuyyaraattis bakkuma misiyoononni baay'een jiran ijoolleen akkuma wal beektu walitti bibilbiltee dhaabbanni guddaa ta'ee ture. Walgahii keenya kan mataa duraallee Jeneraal Hungeetitti kan goone warri achiinuu qopheechanii odoo manni barmootaa sanee 30 odoon cufaminiin dura achitti gorree namni hundumtuu karaa Shaggariin biyya ofiitti hoggaa galu achitti goone. Egaa hoggaasan kana odoo mataadhaa qabnu ani Bahar Daarii hoggaan deebi'uu echuma kookee wajjiniin hoggaa haasofnu maaltu jira ijoolleen Oromoo jirti bakka ati dhaqxe Bahar Daar kana jennaan ni maabaraa'uu hin qabnaa. Baay'eedha karaa nama 60 kana taanaan jedheen hin qabdu ennaan jennaan fuuluma isaarratti hoggaan laaluu gammadaadha. Egaa kanuma himnaani egaa sanbata kana bakka tokko wajjiniin dhaqnaanaan jedhee toleen jedhe isa wajjiniin kaanee dhaqne Maccaaf Tuulamaa. Namni baay'een dallaa keessa deddeemaa Jeneraal Taaddasaa Birruus gaafa sanan arge yeroo mataa kootiitiin namoota baay'ee hoggaan arguu tole. Anaa fi kan tanaan dura iddirii baay'ee hoggaan laalu warri kiristaanaa iddirii kophaatti qabu Shaggar keessatti islaamni kophaatti qaba. Maccaaf Tuulamni kun wal makaadha. Kan mataatti bareechee mammaratee kuni achi baay'eetu jira. Kan koofiyyaa warri islaamaa kaawwatan baay'eetu jira. Kun immoo akkasumatti jira. Tole kun wal makaadha jedhee tan laalee egaa in seenanii Maccaaf Tuulamaa kana addaraasha isaa seenanii namni hundumtuu taa'ee ani fuula duran taa'ee ennaani achi gubbaarra kan ta'an Koloneel Alamuu Qixxeechaa fi Hayilamaariyaam Gammadaa jarreen lamaanii sekreetarii fi pireezidentiidha. Warri biraatis immoo akkasuma jijjiru yennaani namni erga galee booddee keessa taa'ee daqiiqaa 15 fi horiitu guurama. Isheenis guddoo miti birrii 2 kaffalama every other Sunday na torban 2 walitti qabamu torban tokko ala torban tokko Shaggar keessatti akkasitti walitti qabamu. Hayilamaariyaam iyyaanna beeka warra echummaan kootii hoggaa dhufu. Kai gurbaa horii guurii naan jedhe. Anatu deemee daftarii laalee horii guura. Egaa hojjaan kiyya amma torban 2 kanuma ta'e ani Maccaaf Tuulamaa hoggaa sananii registered ta'e anis maabartanyaa ta'uun barbaada jennaan na galmeessanii saniin achi egaa
Maccaatu lamni kuni baay'ee na harkise. Irratti interestii ta'e ijoolleen Bahar Daar dhuftus amma bakkatti walitti qabaman qabu. Bakkatti walitti qabamanitti achitti walitti qabamu. Oggaa sadii ture dhaabni Bahar Daar suni booda diigame malee. Maalifi Maccaatu lamatti waan makameef diigame. Amma achi keessatti Maccaatu lama keessatti oggaa laalu namoota gurguddaa kanan tanaan dura hin argin kan akka Dajjaazmaach Kabbada Buzunesh kana Jeneraali Taaddasa Birruu kana Jeneraali Abbabaa Gammadaa kana Jeneraalota baay'een arge saniin achi maalinni kun wattaadarri akkuma jiruun hin jedha ijoolleen barattees ijoolleen yuunivarsiitii kun karaa saniin taa'u baaroo tumsaa stage irratti bahee waa'ee busaa ibsa barmootuma isaati ibsa nama achitti nama dhibba meeqa ta'an sanitti ibsa PowerPoint tolchanii toggaa sanitti gammoojjii biitti gammoojjii bakka meeqa jira jedheeti biyyi gammoojjii ta'e biyya Itoophiyaa san keessa tokko wanno sulula Abbaay kan lammataa sululta Awaashi fi Rift Valley kana wal qabatee hamma Jibuutitti kan deemu jedha. Sulultawwan kana lamaan keessa jedhee doktora meeqaa, narsiin meeqaa, kiliinikiin meeqaa akka jiru oggaa laaluu kan karaa Bahar Daar suni narsiin baay'eedha faasilitiin akka garaatitti jira kan karaa biyya Oromoo fi biyya Saawuzii kana jiru xinnoodha humtuu hin jiru. Na kana faa laalama maaligaa Maccaatu lama jechaan kan Oromoo duwwaan turre hubannoo gaarii akka qabaannu oggaa sanitti maqaan Maccaatu lama malee paarlamaa keessatti Saawuziidha filamanii warri dhufan hundumtu Maccaatu lamatti miseensa ta'anii turan. Saawuziidha Walaayittaarraa Sidaamarraa Kafaarraa bakka hedduu warri maanoritii ta'an kuni hundumtu miseensomanii turani waan uraagee hin ta'iniin achi in the south na filamanii kan dhufan jechuu kooti. Kanaafi hammam namni hundumtu warri saawuzii jiran kun hammam akka miidhan doktora taanan namuma hospitaalli hin jiru kanuma busaa kunillee bakkeen itti namni kiliinikii qabaatu itti akkamatu hin jiru. Garuu biyya Noorzii Asraat kan jedhamu duwwaa oggaa kaffalan Oromoonni achumatti gaa kanaasaan Asraat jedhanii oggaa kaffalan Oromoonni fi warri Saawuzii hundumtuu wannoo gibira kan Asraatii hin kaffalu, kan lafaa kan midhaan ittiin galfatan hin kaffalu, kan mana barnootaa hin kaffalu, kan waan biraa gibira baay'eedha kan kaffalan bifa baay'ee qaba. Kan hundumaa kaffallee homaa hin qabu. Kunoo akkasitti tiriitii taana akkasitti nu qabanii jiru jedhamee warra hiyyeechaa odoon ta'in warra dureechaa warra bokaaninti shaggar wajjin ganamaa galgala mana Haayile Sillaasee oolantu akkas nu godhan jedhanii raawwatanii hoggaa haasaanii namni gaa unuma maraate. Maaliif tanaan duraa Oromoo afaan qabee kan taa'u jara kana jedhamee yaadamaa waan tureef jarrumti kunuu miidhaa afaan isaaniitii bahee haasa'uun Oromoo caalaa gammachiise. Miidhaa Oromoo irra ga'e miidhaa warra Saawuzii irra ga'e warrumti gurguddaan kun karaa mootummaatiin filaman kun hoggaasaan baay'ee isaan gammachiise. Kanarraan ta'ee immoo namni akka Taaddasaa fi akka Kabbadaa deebi'ee afaan Oromootiin hoggaa dubbatan namni ajaa'ibuma jedhe. Maaliif gaa akkuma beeknu namni tokko xinnoo minnoo baree caammaa kaawwatee bolaalaa kaawwatee shofeerii murannaan saniin achi afaan Amaaraa haasaa kuni hundumaa hambisanii jarri kan akkasitti hoggaa haasaan caalaa nama gammachiise egaa akkasitti haasa'uu turan. Kuni ani
oduman achitti deddeebi'uu karaa biraatiin immoo namoota ijoollee baay'eetu jira shaggar keessa kan biyya Bahar Daariin hambise isa ijoollee walitti qabuun qabee high schoolii tagbaara idduuba jiru tokko ture kan maamiraan maasaltanyaa jedhuuni ijoollee achi jirtu dhaquu kan kotobee maamiraan maasaltanyaa dhaquu commercial school fi tagbaara dhaquu bakka kanattan ijoollee organizii godha ijoollee high schoolii jiran kanan organizii godha oduun akkasitti jiru egaa ani namoonni keenya qabamuu qaban namoota keenya irratti rakkoo dhufee maal inni kan irratti dhufee hin deemina baadiyaan deemina biyya dhaqxanii waa'ee Maccaa Tuulamaa hin haasa'ina waan barbaaddanii shaggaruma keessatti godha shaggariin ala hin bayinaadha jedhanii durumaanuu karaa gadgizaat ministeerii fi karaa maalinni xaxxataa ministeerii akkasumas poolisiidhaan ergamee ture Maccaa Tuulamaatti jennaan Maccaa Tuulamaa dideetuma dhaqe bakka tokko wajjiniin naqee jira kan kallachatti godhame qeedhuma warra keenyatti kan godhame bachotti isa dhaqee jira kan karaa westii kanatti godhame dhaquudhaaf hin dandeenye kan naqamtettis dallaa bakaree keessatti godhame waldaa guddaadha inni isas dhaquu hin dandeenye ani garuu kan kallachatti godhame fi kan dheeratti godhame dhaqeesan ture fi kan Bishooftutti godhame bakka kana sadanuu dhaqe waan ta'eef amma anis baay'ee dammaqeera waa'ee politikaatiin mana ammoo namni maaliif kana goota dhiisinaan jedhu hin jiru maaliif kanan taa'u kan na barsiisu eechuma kooti inni keessatti achi keessatti warra boorditi kana warra hojjetanii cufaa'u bakka baay'ee ofiisaati akka irratti hin beeksifne bakka barbaadu ana ergaa dubbii baay'een ergaadhuma baay'een ergaadhumaafan olii gadi naan deddeemu namni na irratti hin beeku egaa kana goonee odoo jirru dheeraa hin naqinaadha hin deeminaadha jedha dheeraa kana dura barri kun bara kamii amma eegasii jaatamii egaa rakkoon kan ceceel qabee Maccaa Tuulamni kan dhaabbate 63 irratti akka faranjiititti 63 yoo ta'e waggaa 8 duubatti hoo deebine gara 58 akkas jechuudha 57 jechuudha ani kan abashaa kana qaatan irraa fadhee wagguma 8 irraa dha'uudha na ani oggaasangaa bifa akkasiittiin odoo Maccaa Tuulamni jabaatee laali dhugaadha nama sodaachisa odoo oggaasanii jiraattee argite nama dinqaa beeyi Haayile Sillaasee dhaafuu baanii warri makiinan tarree galee dhaabbatu hamma kan Maccaa Tuulamaan hin dheeratu hamma poolis dhaabaadhaa qabee poolis dhaabaa maalishiin poolis kibab kan jedhamtutu jira Ammaa Dastaa hospitaala cinaa achi qabee makiinuma namaati egaa kun hundumtuu Oromoodha kun hundumtuu fakkaatee biyya san keessatti akkasitti hojjetee jira ushaa jedhan harreen gurra dhaabdii sanii bakkuma fe'ellee gaarii qananiidhaan yaa jiranii dubbiin Oromummaatu ni dhufnaan Maccaa Tuulama keessatti miseensomanii egaa jarreen kun amma ani galgala obbo Basaazinoo Baay'isaa yuunivarsiitii keessatti namtichi barsiisu inni wannoo wajjiniin dhiinsaa lephisaa wajjiniin galgala dhufanii Gabrasillaasee waldaa already dhufee mana keenya ture waraqaa tokko dubbisan galgala boru deemuu fi boru dheeratti waldaa guddaatu jira oggaa dubbisanii kan jedhu amma word by word si dubbisuudha fi ለመጫ ቱለማ ማህበርተኛ መሪዎች በሙሉ
በኤራ የተዘጋጀውን የአካባቢው ህዝብ ግንኙነት ላይ ለመገናኘት እንደተዘጋጃችሁ ተገንዝበናል። ነገር ግን የአርሲ ህዝብ ለራሱ ስለሚያስብ የራሱን ችግር ከመንግስት ጋር ተባብሮ ይፈታል። እናንተ ግን መጫቱ ለማ አንድም ሰው አቃቂ ወንዝ ከተሻገረ ለሚፈሰው ደም ኃላፊዎች ናችሁ። ከአገር ግዛት ሚኒስቴር ከህዝብ ጸጥታ ምናምን በከሰዲ ከፖሊስ ከወረዳው ግልባጭ ለሳህሉ ድፋዬ አርሲ ጠቅላይ ገዢ ለአገር ግዛት ለምናምን ጀደሜ ወረቃን ኩን ይበረይቷል ኩን ወርድ ነው አማ ከነሲ እንጀሩ አኒጋ መታጆሌት ይንድራፈኔ የሮ ባየው አንንዱ በዱፊ ምን ይራፈኔ ካና ኤርገ ጀደኒ ቦዴ ወልጋኒ መንመናን ከቸ ጅሩ ከቸቲ ኤጋ ጀደኒ ካነን ጀዱ ባሳዝ ነው ማን ጀዳ አማ ኦጋፍኔ ቦሩኑ ዳክሲሱ ሚዳኑ ዳካ ጀዱ ወኒ ዱፉ ደቆኑ ጅረ ጀደኒ halkamnusa walitti dubbataa oolanii namni tokko nafne ka'anii oggadeeman koroneel Alamuu Qixxeessaa hin dhaqne maaliif hin dhaqini inni kan katamaa eegu katamaa kana lolaaf deemanii beeke homaa kana wannoo ta'e hin jiru mamiin hin jiru lolli hin ka'a jedhanii raawwatanii lolaaf deeman garuu koroneel Alamuu Qixxeessaa Daawit Abdii jarreen kun lamaan ከተማ የጉዳዩት አብዲ ጄኔራላ ምድር ጦል መድፈኛን ከኒሳት ይሰጡ አጀጃ እና ጀሬንኩን ከተማዳ ከነፈወሉ መቀበተኒ ራወተኒ ዴመኒ አቸው ጋዳ ነምኒ ኩን እንዶ ጋዱ ፈ ከተማን ገረገሌ ኤራ ኦጋዴሙ ሞቱማን መቱ መሳቲኑ ሶዳቹ ዱዋው ዶንተይን ጂፒ ገቨርንመንት ከነ ሁንዱማ ዳላኒ ፉደተኒ oliga di deme ka security machatu lama egu kana ture bakka hundumanu kana ture akkasitti dheeratti walitti qabamanii nagaan sodaachisanii nagaan fixanii ummata arsiiti walii galanii bakka sanitti egaa namni waan tokko godhu malee namni manaa wal ga'ee sangaan qallu waluun ga'u baay'ina keechanii fi seeruma guutuudhaa fi seerri suni sangaa tokko irratti walii gallu kana fi abbaan fi akka fe'etti aqalatu arsiin duruu loon qaba abbaa fedhe miliyoona fuuta'uu danda'a sangaa tokko garuu irratti kan waadaa walii gallu finnaa jedhanii arsiin sangaa isaa qopheeche kana kafanitti guusanii dhufanii daalacha tokko adiidha jechuudha adiin kan nagaati na isa qabanii dhufanii achi teenyee laallaa egaa akka seeratti warri as jirru irra caalan dhugaadha kristiyaanonni achi turani warrumti arsii ta'an garuu irra caalonni islaama waan ta'aniif bakkeen itti walitti qabamanis ganda haajii roobaleetti waan ta'eef kana kan hundumaa laalanii sangaa kanaan walii kakanna eenyutu qalaa jedhan jennaani akka aadaa oromootti odoo angafni jiru quxusuuni hin qalu nu kecha angafa barbaannaa jedhan islaama barbaannan jenne kristaana barbaannan jenne waaqeffata barbaannan jenne nu kecha kan oggaadhan dheeraa ta'e kan oggaadhan baay'ee ture jedhanii amma oggaa namaa oggaa lakkaan haajii roobaleen oggaa 93 oggaa san kan isa caalu hin turre kanaafi egaa haajii roobaree ta'ee jira jedhanii achumatti fixanii sangaan kuffisanii jennaan haaduu isaa akkanatti qabee taaddatamaa dhaabbata kootu mataanaa qabii jedheen okay sangicha wajjiniin qalani kana ar'a jedhani erga qalanii booddee gaara nu islaama fi kristaana jedhamee oggaa 100 fi tuulamaa bahe ijaaramaa bahe ar'a jiksine jedhan gaafa san jige oromoo kan addaan babaasanii moowaa turan gaafa san jige odoo shaggar isaan hin gahin silkiidhaan shaggar gahe oduun maal jedhanii gaallaa
እስላም አንድ ላይ በላ፣ ክርስቲያንና እስላም አንድ ላይ በላ፣ ጋላ አንድ ሆነናል ብሎ ተማማሉ። በቃ ጠፋን ጀደን አከሲቲ ሂንደገኔ መሌ ወኒ ባየኑ ሀርከቱሬ ዋን ብራ ዋን ኤረቱ ጅራ ገሩ ካኑማ ኦጋንሲ ኢብሴ ሀማ ኤረትቲ አከሲቲ መጫቱ ለምኒ ካን ጉደት ሰኒዳን አኔ ዋን ባየቱ ጅራ ከነን ኢብሱ በርባዱ አከት ጄኔራል ታደሳን መነሳቲ በይ ኤርገሲ ማሊራ አከገይ akkamitti namni kan addaan bittinnaa'e qabsoon akka gaariitti wal qabatte akkamitti akka bittinnoofte akkamitti warri amantii namaa bakka itti dadhabduun nama approachii godhanii amma jeneraal Taaddasaanis kiristaana gaariidha kanaafi waaqatti amanaa jeneraal Dajjaazmaach Kabbadaan keessattuu maaramii baay'ee jaalataa kuni wanni akkanaa kun akkamitti oggaasan akka successfully hin taane security duwwaa odoon ta'in bakka itti nu dadhaboo taanuun achiin seenanii raawwatanii oggaasan kan jeneraal faan baansanii baanii amma jalqabuudhaaf warra qophaa'ee kolaasanii hambisanii inni sirritti gadi bu'ee waan baay'ee jira. akkana haa kana bira dabarreessa yaa wanni haasofnu baay'ee waan jiru kuni kutaa tokkoffaadhaan haa xumurru kutaa lammaffaa moo torban irraa itti deebinaa obbo Lubbee Birruu naa ulfaadha. Tole nagaan tola. Nagaan. Gaya nanti paman, mal gaya nanti paman. Jiru afan walalani. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii maanguddoo Oromoo obbo Lubbee Birruu waliin taasifne torbee qabannee kan isinitti deebinu ta'a. Ammas turtiin keessan raadiyoo Finfinnee waliin. Turtii haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin gootanitti akka gammaddan abdii isinitti qabna dhaggeeffattoota keenya. Torbee sagantaa biroon walitti deebinaa hagastuu nagaan.